Namti xiqqoo hamilee namatti godhu takka deebiidhum takkanaaf deebisi kan musirraa eeggachuudha. Ammas anis eegaa jira. Ammas ani garaa sirraa muran. Amman bulee ka'uun lakkoofsa keerraa maallaaf barreessee maallaan jedhee maallattaa ta'e jedhee raawwadhee 10 irreefa keessaa ka'ee lakkoofsa kee ilaala. Garuu ati deebiinti naa deebisaa jirtus kan madhumaa sana ta'e natti fakkaata. Adaraa kan kee garaan jabaatiin guyyaa tokko yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii ani fayyaan qaba galata rabbii omaan jedhu waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma namoonni na jajjabeessaa turtanii abshir rabbi jira irraa fagaadhu bakka inni jirurraa yookiin immoo viidiyoo isaanii ilaalanii fagaadhu viidiyoo isaarraa yennaan jettanii guddaan akka galatuuma yaada bareedduu kan naaf kennaa turtanii akkasuma qeeqa qabdanillee kaafattanii kan dubbataa turtanii guddaan akka galatuuma isinan galateeffadha. Akkasuma namoonni immoo na bira dhaabataa gara keessattiinis koomentii irrattis na jajjabeessaa turtanii guddaan akka galatoomaan isinin jira isinin galateeffadha. Bakka kanatti namni tokko jechuudha jaallatee miti gaafa waan takkatti galee raawwatee waan sana godhu yookiin waan sana dubbatu yookiin immoo wanta sana keessa seenu jaallatee miti jechuudha. Waan keessi isaa nama sana faana jiruuf yookiin immoo waan jira miti maal jedheen isin ibsa isin warri nama hin taraddaani garuu waa baay'ee jechuu dandeessu. Rakkina hin qabu ani waan hundumaa fudhadheen dhufe waan ta'eef rakkoo takka hin qabu. Ammaaf immoo ana wanti natti dhaga'amaa jiru tokko ergan gaafa waa'ee wabiitiin wal qabatee gara miidiyaa kanaattis ba'ee akkasuma keessa kootiin illee gara isaatiin irratti baqaatti kurutti gochaa jira. Hojii namaa hojjetaa hin jiru. Amma yeroo dhumaatiif maatiin akka hojjettuu biraa barbaadannaa bakka gara biyyaa deemii yaalami biyya keetti naan jedhanii jiru. Maaliifin yeroo baay'ee mataa kan kun dhukkuba lafa naa zoora. Bakka baay'ee takka ulfaatadha jechuudha yaadechi. Amma immoo akka gara biyyaa deemuudha kan isaan naan jechaa jiranii jechuudha. Hojjettuu biraa barbaadanne ani maaliifin ofii sijjammara hojjetaa hin jirusi. Inna hojii maatiis hojjetaa fi hin jiru. Erga gaafa sanaati jechuudha. Sanuma durarraa jalqabee ben gaafa wabiin deebii akkasitti naa deebisirraa jalqabee bakka fayyaa argachuu hin dandeenye. Guyyaa lamaaf mana yaalaa ture. Achiin booda gara mana yaalaatti ba'ee sirgan gara manaatti dhufe nu har'as kaleessas hojii maatii hojjetaa hin jiru jechuudha. Maaliifin humna godhadhee yookiin dhaabadheetoo hojicha hojjechuu hin dandeenye. Bakka gaafa nani dhaqee tafaa ol jedhee mataa kan kun dhukkubaa lafa naa zoora hedduu takka bakka nantinni jedheera jechuudha. Kanaafuu sadhumaatiif amma maatiin ani bira jiru natti dubbattee jechuudha hojjechiistuun tiyya. Kana booda har'arraa jalqabee sarratanyaan biraan barbaadadhaa naan jetti. Bakka rakkoon qabu jedheeni maniin godhare ammaa gochuu hin danda'u ka. Maal gochuutu danda'ama? Maaliifin gaafa akkuma dura isiniin jedhe gaafa waan takkatti adeemanii fi gaafa yaada takka yaadanii mudannoon hedduu nama mudachuu danda'a. Mudannoo sana keessatti immoo obsa qabaachuu waan sana keessa darbuudhaaf jabaachuu nama barbaachisa jechuudha. Namoonni baay'een akka qalliitti ilaaluu dandeessu. Ani waan tokko gaafan dubbadhu maaliifin bakka jira miti. Ani akkuma bakka amaluma kootti akkana waan ta'eef waan takkaani waan dhugaa irratti dubbadhu takka waan hundumaayyuu bakka daariitti dubbadha. Waan asiif achirra qabanii maal jedhan kana hin beeku. Dubbadhee daariitti waan dhufee dubbadhee achillee bira deemee gara isaattillee ta'u daariitti waan dubbadhee. So kanaafiyyuu tarii kabajamtoota hordoftoota koo akka carraa ta'ee jechuudha.
waan isin gaddisiisee yoo jiraate haasaa koo keessatti wantoota hunduma keessatti waan isin gaddisiisee yoo jiraate dhiifama isiniin jedha. Akkasuma warreen immoo na jajjabeessaa turtan galatoomadha. Warreen naqeeqaa turtanis warreen naarrabsaa turtanis warreen waan meeqa jechaa turtanis galatoomadha. Hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja. Kanaafiyyuu amma garuu wanti ani isinirraa barbaadu marti keessaniyyuu jechuudha. Naarrabsuu otoo hin taane please nan arrabsinaati. Ammaaf egaa akka gara biyyaa deemuufis naa himaniiru waan ta'eef akka nagaadha gara biyyaatti galu qofa rabbiin naaf kadhadha akka amantaa keessanitti. Gara biyyaa deemes immoo akkam akkan ta'uu hin beeku. Kanaafuu rabbumaan qofa naaf kadhadha. Nan abaarinaati please. Nan arrabsinaadha. Jaaladhee miti jechuudha kanan akkas ta'aa jiru. Waan keessa kan kootu na taa'uu dide bakka. Keessa kootti na taa'uu dide tokkicha immoo dhaqee itti seeneera waan ta'eef tokkicha dhaqee dubbadheera waan ta'eef bakka dhiisuu hin dandeenye jechuudha. Miidhamee jira keessa kan koo hedduu takka. Kanaafiyyuu namni keessa ofiitti dhukkubsachuudhaa manna keessa ofiitti miidhamuudhaa manna gadi baasanii gaafa dubbatatan namaa wayya. Amma tokko ani eddan gadi baasee dubbadhee naaf wayyaa ture. Haa ta'u malee immoo dhukkuba natti ta'e. Deebii isaatti dhukkuba natti ta'e. Deebii inni naaf deebiseetuyyuu dhukkuba natti ta'e baay'een dhukkubsadhe deebii isaarratti. Baay'ee haamileen koo na cabe. Akkuma isin jettaniyyuu baay'een xiqqaadhe dhugaadhuma. Dhugaa jettanii bara tokkoon keessa dhugaa dubbattanii. Ilmanis ilaala. Ijji ilaaluun dadhabdu keessi namaallee yoo dhukkubsate ijji nama argiti waan ta'e yoo qaqqabdee bakka sana waan sana gochuu dadhabda malee ijaan hin ilaalta. Kanaaf wantoota isin naaf barreessaa jirtan hunduma isaa argaatiin hin jira. Galatooma hundi keessanuu galatooma hedduun isin galateeffadha. Kanarra immoo na jajjabeessaa please. Waan isin kadhadhu kanadha. Na jajjabeessaa please. Nan abaarinaati. Akkasii akka carraa ta'e namoonni haaraan gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'aadha. Karaa fuulduraatitti maaltu akka nutti adeemaa jiru, maal akka ta'aa jiru, maaltu akka nurra ga'u wajjumaan ilaalla jechuudha. Ammas dhaamsan qaba wabiidhaaf tarii akka carraa ta'ee yoo keessi gaabbee maafan deebii sana deebiseef osoon akkas jechuun baadhee jettee hin waan gaabbitu yoo ta'e ammas si eegan jiraan. Ammas deebii keessa kee jiru yookiin immoo gaafii sitti ta'ee waan jiru tokko naaf deebisuudhaaf yaali. Ani maa jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef fayyaa koo dhabeen jira waan ta'eef kanaafiyyuu please sagalee koo yeroo hundayyuu akka ati dhaggeeffataa jirtu viidiyoo koo yeroo hundayyuu akka ati ilaalaa jirtu nin beeka waan ta'eef adaraa kan kee keessa keetiin mari'adhuutii adaraa kan kee amma irra deebiidhaan yaada sirraa eeggadha. Yaada kee fi waan keessa kee jiru ammallee deebinaaf kenni. Lakkii immoo boruufis ittiin tsatsatamu omaatuma waan fedhe taate illee nan gaddisiistu waan jettu yoo taates lakkii immoo gaafa waan takka taate wanni tokko yoo sirra ga'e natti dhaga'ama yoo jettus yoo taate wanna tokko waanuma xiqqoo haamilee namatti godhu tokko jira miti. Waanuma xiqqoo haamilee namatti godhu takka deebiidhuun takka naaf deebisi. Kanuma sirraa eega. Kanuma sirraa eeggachuudha. Ammas ani si eegaa jira. Ammas ani garaa sirraa muran. Amman bulee ka'uun lakkoofsa keerra maallaaf barreessee maallaan jedhee maallattaa ta'e jedhee raawwadhee 10 irreefa keessaa ka'ee lakkoofsa kee ilaala. Garuu ati deebiinti naa deebisaa jirtus kanuma dhumaa sana ta'e natti fakkaata. Adaraa kan kee garaan jabaatiin guyyaa tokko gugadduu dandeessa gaafa nani wanna tokko ta'e. Guyyaa tokko sitti dhaga'amuu danda'a. Guyyaa tokko si tsatsatuu danda'a. Kanaafiyyuu yaa wabii please deebinaaf deebisi. Ammallee si eegaan jira. Deebinati naaf deebiste quubsaa miti. Deebinati naaf deebiste dhukkuba natti ta'eera. Kanaafiyyuu please
itti yaaditee naaf deebisi. Ammallee si eegan jira. Yoomiyyuu si dhabee jiraachuu hin danda'u. Please garaan jabaatiin